sagalee waaqayyo seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 qofan dubbise yoon danda'ee geggabaabseetan ergaa tokko isinitti himaa kana keessatti kutaa kanarratti kutaa nama dubbise kanarratti yoo xinnaate pireedii 3 na barbaachisa anammoo gabaabseen sa'aatii tokko waan hin guunne keessatti isin biraan ga'a maqaan waaqayyoo eebbifamu maqaan isaa barabaraan eebbifamu yommuu dubbii waaqayyoo dubbadhu akkattan ani gammadu otoo beektanii maqaan gooftaa eebbifamu yoo ta'uudhaa baate anaaf ta'a malee dubbiin kun lafan bu'u ameen jedhaase sagalee kana sagaleen amma dubbise kuni seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 fi 8 qofadhaan ani dubbise sagaleen kun sagaleen itti dubbatame sagaleen kun sagalee samii tarsaasee waaqarraa gadi dhufeedha ameen jedhaa sagaleen tokko akka samii tarsaasee nama tokkoof hin dhufa ankoo ta'uu dhoowwan jedhu ameen jedhee ayyuudha haleluuyaa sagaleen kun samiidhaa dhufe namni sagaleen kun itti dhufe garuu sagalicha waliin fakkaatu namni kun maqaan isaa Musee jedhama Musee jechuun ooluu miliquu jalaa ba'uu jechuudha Musee maqaa dhumti isaa maqaa Musee ooluu miliquu jalaa ba'uu jechuudha ameen jedhaa kanaaf Museen maal jalaa ba'e watan billaa warra Gibxi jalaa ba'e inni billaa warra Gibxi jalaa si baasee isaarra keessa jirtu keessaa si baasa ameen jedhaa maal ta'ee namni na wajjin hin jiru ameen jedhi namanis ani ergaa himuu jalqabeera ameen jedhadhaan isin jechaa jira inni Musee billaa Gibxi jalaa miliqsee siinis miliqsee si baaseera amma si baasan jedha Museen kuni nama Musee jedhamu kana waa'ee seenaa isaatii waggaa 120 jiraate waggaa 120 hiruu 43 jiraate jechuudha 40 waliin fakkaanneedha Museen 41 mana mootii jiraate hin beektu inni keessanii mana mootii warra Gibxi jiraate bara san keessatti immoo mootummaan Gibxi akka mootummaa Ameerikaa ammaati waan ta'eef orma silaalii isaatii ijoolleen kakuu ijoolleen Israa'el achi jalatti koloneeffamtee kan jirtu garbummaadhaan achi jala kan galte hayyaal mangistii jedhamtee kan beekamtu Gibxi yeroo sana Museen achitti guddatee mana mootii keessatti baratee hin dhalate erga dhalatee booddee waggaa muraasa ji'oota muraasaaf erga dhofkame akka hin dhofkamne beektee haati isaa gatte bara dhiirri qalamu Museen miliqee ba'e maqaan isaayyuu Musee kan jedhameef bara namni du'u ba'e inni waan ta'eef bara namni du'u miliqee ba'e bara namni du'u miliqee si baasa waaqayyo ergaan tokko natti dhufeera dabarsuure namni fudhatu maqaa Yesuusin isaaf haa ta'u jedhaan akkana naan jedhamu waaqayyo keessa gootti dhaloota kana gidduudhaa bara namni sodaatutti iddoo ulfinaan ga'u bara namni du'a barratutti iddoo jireenyaa isa sirriidhaan dhaabatu as keessaa nan qabaadha waaqayyo abbaa isaan beeku nama tokkoof ta'eera ameen jettanii isa booddee Museen kun waggaa 40 mana mootiitti guddate mana mootii waggaa 40 mana mootii akka mootitti taasaa akka ilma mootitti taasaa akka ilma mootitti uffataa akka ilma mootitti nyaataa ilma mootiiti bakka mee ameen jedha ilma mootii ta'u akka ammaatti mootummaa biyya hiyyeettii an akka biyya Afrikaa biyyoota amma keessa jiraannu kan otoo hin taane an akka mootummaa Ameerikaa mootummaa Biriitaayin mootummoota gurguddoodha jedhamu mootummaa akkasii mana akkasii keessatti guddate jireenya salphaa miti jireenyi kun jireenyi Museen irra jiraate jireenya olaanaa high level isa jedhamudha olaanaa sabooddee guyyaan tokko dhuftee haati isaa isa guddifte waan ta'eef istirii uummata isaatii tokko amma dhumaatti itti himteetti waan ta'eef barsiiftee guddifteetti waan ta'eef uummanni ati keessaa dhalatte sabni ati keessaa dhalatte biyya itti dhalatan hin jirani biyya ormaa jiru ansaan keessa jiraatan immoo garbummaa isa dhumaati jetteetti barsiifti har'aan fakkaata malee sanyiin kun immoo qomoo garbummaadhaan jiraatu otoo hin taane qomoo biyya qabudha jettee keessumaa kakuu waaqa wajjin qomoo qabudha jettee jaartiin kana itti himtee guddifte mucaan sanyiin koo as keessa jiruudha maal hojjetu kan isaanii gaariitti hidhamaniitu akka fardaa gaarii goototu maal hojjetu jennaan kan dhoqqee dhiitaa kan dhoqqee baataa kan mana ijaarratte kanuma carraan isaanii jennaan kanuma jette dhiironnoo dhalatanii dabaluu jennaan lakki dhiirri dhalateera taanaan sagaleen dhiiraa beekameera taanaan hin ajjeesu jette maaliif horanii baay'atanii nu dhaalu jedhanii waan sodaatanii qomoon koo akkanatti jira eeyyee wayyo gaaf tokko guddadhe waggaan bakka koo garaa koo ga'e
qomoo ko bilisan baasa nama jedhaa jechaa guddate mana mootummaa keessa mootummaa kanas qabadhe anu bilisa baasuu hin danda'a laata jedhee nama shakku haa ta'u malee naaf tokko qomoo isaa kana laaluudhaaf immoo gadi ba'u qomoo warra Gibsi tokko qomoo warra Ibrootaa kana rukutee reebaa jira kuffisee saboota aslaalee achi laaleetu namichicha gaagodhe mana aninni guddate mana mootiiti waan ta'eef rukuchaa tokko irraa naftu gaagoodhaan tokko godhee qotee awwaaleetu biraalee hin galu erga galee booda bariitoo akkamitti jira laata qomoon koo jedhee mulaaluu dhufu ofiif waltumti akkuma kiyyaadha ofii waltumti jechuudha kaayasaa ofii waltumti achumaan aslaalee achi laaleetu joon isloomaa walloltu siloo bolaadha naaniin kaleessa warra Gibsi ajjeeftee namoonni hojjetu barbaadda eenyuun duratti si yoomeeti na hundee nagaruu ta'u qo'aan hin deebinoo xiffit otoo fiiguu narratti beekamteetti jedha mistirri dhoksaan icciitiin kun jedhatu otoo fiiguu biyyaa ba'eetu eessatti galee mana qotee bulaa eessatti guddatee jedhe waggaa 40 mana mootummaa amma immoo eessatti baqatee gale mana qotee bulaa emiyyuu biyya kam biyya Oromiyaatti xiffitti jedhee badeetu Oromoon immoo horii horsiisuu jaalataa horii namaa eege horii ta'e immoo waggaa 40 namichi kun dogongoreera maalan ta'u Oromoo as keessa fida jedha maqaan gooftaa haa eebbifamu macaafni qulqulluun maal jedha namichi kun biyya Oromiyaa turee jedha beeshi Oromiyaadhiis immoo biyya Kuush turee jedha yoo tol mataan isaa Kuush jedha macaafni qulqulluun Museenuu intala Kuush waan fuudheef obbolaan isaa Haroonii fi Maariyaam irratti ka'an jedha naan soofee moo dhugaa warri macaafa beektamee harka keessan akkas godhaati sirriidhaa jedhamee naanaan galanni Waaqayyoo haa ta'u nuti sanyii guddaadhaan ta'e Museenuu soddaa keenya Beamen jedha Museen maalidhaan jedhee sana Museenuu soddaa keetiini Yesus jiraata waggaa 40 horii wajjin jiraate horii ta'e waan wajjin jiraatu fakkaata namni profeesarii tokko PhD isaa hojjetee dooktarii tokko fuutanii otoo namoota beekanii maqaa isaanii mallatteessine biratti galchitanii waggaa 5 wajjin tursiisiftanii sumata Museenis horii eegee oolaa ta'e waggaa meeqa wajjin ture yoo ta'e oolaadhaan alatti waaddanyaa tokko qabu nama itti dhufu qabu fira isaan argu oolaa wajjin ba'aa oolaa wajjin galaa oolaa wajjin bulaa oolaa ta'e Museen kana booddee carraan koo oolota gidduutti du'u yookaan reeffa koo bineensa nyaataa yookiin immoo reeffa koo oolaa gidduudhaa fuudhanii awwaan jedhee lafa inni abdii kutatetti kan gatee nama hin ganne inni waamee waamicha isaa hin dachaafne inni kakatee kakuu isaa hin diigne gaaf tokko waaqarraa gadi bu'ee ibiddaan mul'ate ameen jedhe kanaafuu ibiddaan mul'ateenitii nama amantiidhaan jedhe faatoo maqaa Yesuusi maakraashii laboo namaa saaya ibiddaan gadi bu'ee maali jennaan waggaa 40 mana mootiitti dabarsite waggaa 40 horii wajjin dabarsite waggaa 40 hafte kana na wajjin dabarsita nama tokko fan ergaayu erga dhugaan sirrii ameen nama tokko fan ergaayu barri kee inni darbe gadadoodhaanis rakkinaanis dhibeedhaanis milkaa'uu dhabuudhaanis haa ta'u yoo darbe barri kee ishiin hafte kun garuu Waaqa wajjin siita namni dhugaadhuma kun dhugaadha naaf haa ta'u jettame ameen jedhaa mayyuyyaa barri kee ishiin hafte Waaqa biratti siif haa xumuramtu jedhe ameen waggaa 40 hafte san mootii wajjinis turte horii wajjinis turte siif hin taane abdii kee golgoleesse carraa kee dukkaneesse Musee ani waaqarraan gadi bu'eetti mee ameen jedhaa nama tokko daandiidhuma keessan irratti ibiddi sin haa qunnamu ibiddi sin haa dhufu maqaa Yesuus ibiddi carraa kee jijjiiru ibiddi deestinii kee jijjiiru ibiddi eebba kee jijjiiru ibiddi maqaa kee jijjiiru maqaa abbaa ilmaa maqaa Hafuura qulqulluu sada Waaqa tokkootiin si haadhatu jedha ibiddaan dhufe waggaan jalqabaa mootii wajjin waggaan jalqabaa horii wajjin waggaan dhumaa Waaqa wajjin siifaa ta'u waliin jedhaa maal hojii
Waggaan kee jalqabaa waan biraa wajjin, waggaan kee walakkaa waan biraa wajjin, waggaan kee dhumaa Waaqa wajjin. Dhuma bareeduun hundumaa caala. Musee Waaqni itti gadi bu'eetu biyya Kuush keessatti Waaqayyo Museetti mul'ateetu Musee ittiin jedhe. Museen otoo sagaleen dhaga'iniin dura ibidda boba'u arge. Yommuu laalu baalaarraa ibiddi boba'a, baalli garuu hin gubatu. Mukatti ibiddi qabateera, ibiddi garuu hin gubu mukichi. Akkamitti otoo ibiddi boba'aa jiru ibiddi gubuu dadhaba. Dinqii kanallaan jedheetu deemaatii dhaqe Museen. Deemaa dhaqe hoggaan itti dhiyaatu Musee jedhe ibiddi. Ibidda nama dubbisutu gadi bu'e amin jedhaati. Musee iddoo natti geesse iddoo ulfinaati. Kophee miila keerraa baasu ittiin jedhe. Saboota kophee isaa baafatee jilbeeffate. Saboota Waaqayyoon dhiyaate akkas jedhe. Ani jedhe ibidda lafa onaa keessaa qilleensi qabsiisoo otoo hin taane. Ibidda lafa onaa keessaa ho'i qabsiisoo otoo hin taane. Isa samiirraa gadi bu'e Waaqa waaqotaan. Waaqa abboota keetii, Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisaaq, Waaqa Yaaqoobiidhaaniiti jedhe. Naamaaliidhaaf dhuftee gooftaa jennaan gadi qabamuu saba koo warra Gibxi jiraniin arge. Iyya isaan warra isaan hojjechiisan jalaa ba'uudhaaf iyya sanan dhaga'e. Rakkina isaanis ani nan beeke. Kanaafan gadi bu'e. Namaan goonreennaa wajjin taaneetu saba rakkoo keessa jiran sana baafna. Jalqaba situ ba'a, booda isaan baaftaa jedhe. Amen jedha. Haala amma keessa jirtu kana keessa Waaqayyo si baasa. Waaqayyo gadi bu'a jedhee lallaba. Mee Waaqayyo gadi bu'a jedha. Dhugaa Waaqayyo jedhamee walumaanu. Mee Waaqayyo gadi sii bu'a jedhee nama si bu'a.